miti galata qaba ofuma isaatiif iyyuu. Akkuma beekamu saggoo boona jira. Booranaa Baarentoo jira. Siikoo Mandoo jira. Maccaa Tuulama jira. Afran Qalloo jira. Raayyaa Seeboo jira miti. Uummanni raayyaa kuni ummata gootummaadhaan beekamu garuu warri biraa hiikaa biraatti kenneetii mataa namarratti waan hojjetan qabu jechuma bareedaa tokko wama gaarii tokko akka ati of jibbitu si gochuudhaaf raayya jechuu cakkaany aramane lasawri hirraa heeyyalellaw akkana jedhaniiti isa silaa jaraan jedhan namaan jedhani bifa walii galaatti raayya jechuun ummata raayyaa fi qobboo jira ummata raayyaa aseeboo jira azaboo miti aseebo akkanattis akka namni hubatu raayyaa gosa raayyaa guddaatu jira gosti raayyaa guddaan Arsii fi Baalee yoo dhayxe raayyituudha raayituu miti raayyituudha fakkeenyaaf gosa waaqoo guutuu raayyituudha maqaan qoo gosa sanaan waamame malee waa biraatii miti jimma taa'ee namni raayyituutti raayyatti nama gaafachuun isaa galatoomin jedhan hedduun galatoofadha ayyoo itti yaaddee haa ta'u itti yaaduu dhabuu haa ta'u ayyoo kiyyannaa baase haadha konnaa baase nan galateeffadha raayya jechuun akka hiikaatti gosa raayyaa guddaa jira raayyitu akkuma jedhamu gammoojjiin sun hamma dhaqee garba ga'utti si galee garba jechuun maqaa gabraatu hin ta'ini galaanaa beekadha gabra jechuun kan immoo akka waa biraatti nu jalaan fudhannee oromoo garbaatu jira gabraa miti garba jechi kun asitti inni dabarfatee fi inni ammaa keessatti yeroo hiiktanu adda fakkeenyaaf dabarfate yoo jette dabre silaa jette jennaan darbee jedhu darbe jechuun darbachuudha silaa dabreen immoo dabarfateen isaa yeroo takkana taasiftu namaa gala almuhim haasaa biraa keessa nama nannaqaa raayya jechuun akka hiikaatti yoo fudhatte humnatuuta waa tokko hojjechuudhaaf giidoo waan tokkoon kaate raayyaa ummataa jedhan fakkeenyaaf raayyaa ittisaa jedhan raayyaa misoomaa jedhan raayyaa akkana raayya jechuun akka hiikaatti akka kana warri jimmaatu moggaafata maqaa raayyaa kana namni biraan moggaafatu maaliif akka moggaafate immoo akka ani xiqqoosii gaggaafadhee jedhetti warri raayyaatu kara jimmaatti ol godaane irra caalaan duriin isaanii asliin si galee lola adda addaa ture waggaa lola jaarraa 16ffaatiin dura lola jaarraa 16ffaa keessa gaa oromoon qimmiidhaan wal ilaalatti jaarraa 16ffaa keessa galatoomaa warri jaarraa 16ffaa keessa turtan hundi keessanu yoo gujiin qimmiidhamu wallaggatu iyya quba gurra kaayyate yoo maali raayya tuqamu jimmatu iyyaaf jechuu si agarsiisa maqaan raayya jedhu galatoomaa ulfaadhaa raayyatti warri na baaftan. Balloo dhagaa jimma keessaa eessatti dhalatte kajoo. Jimma keessaa Shanangibee jedhamti Shanangibee kuni steetiin shanan kuni geeraadha guumaadha limmu gommaa jimma ani gommatti dhaladhe akkasi. Waan walleen beekamta namni dhugaadhaa kamii kajoo kun walleen kun hedduu uummata keessatti beekama amma guutumaa guututti wallee kana yoo dhiistee keessaa baatellee jechuudha. Hojiin amma ittiin beekamtu kun maal jedhama manzuumaa jennaan moo nashiidaa jennaan. Wallee si bakka siifan tuttuqa. Tole. Yeroo nuti walleemnu suni hoguma wallee qabaannee walleetti hin galle. Akkuma beekamu hin cabne caba lolaan hin cabne caba tolaas cabne caba kamiinuu cabneeti facaane yeroo sana keessa artistiin Oromoo wal qabannee waan kana ceesisu irratti walii galle qabsoo Oromoo itti wareegamne itti eebbisaan itti du'u dhugaa qaba namni biraas itti du'u dhugaa qaba yeroon sun yeroodhuma itti du'an maaliif jennaan jiraachuuf jiraachuu dhaba isaaniiti nuyiifis jiraachuu dhaba keenya dhaga'i maamma siraachi nuyiifillee yeroon sun yeroon nuti keessa as dabarfachiisuudha qabsoo Oromoo tarkaanfachiisuun hawwisoo irratti rarraate. Jireenya ayyaanaa beeyta jireenyaan ayyaanaa bakka inni itti bu'e bakka jirti awwaal hin beeynu arganneen awwaallanne eebbisaallee argannee awwaallanne bara kanaaf hundan kaafnu yeroo wallifamutti suni yeroo akkaan fokkiftu galatoomi abdii qophee si galtee galatoomi namoonni akkanaa baay'eetu jiran abdii qophee waan kana tarkaanfachiisuudhaaf agabuu bulee hojjeta walaloo qaasim barrootii ana ammas immoo Saahalee Dagaago dhukkubsataa isaanii dhageenya du'a isaanii immoo dhageenyaan ture
hin jiru yeroo sana keessa yeroo hamtuu wayii keessa du'anii silaa nan gaafatadhaa oliin qaba gadiin qabadhan ture. Ta'aba nurraa qabu waan ta'eef jecha nu kana leenjisuudhaaf baay'ee nurraa qabu. Abdii qophee immoo ta'abee fidee nu nyaachisee nu dhiitee anfaarri timiin beeku wanta kan beeku walleen beeku an environmentiin keessatti dhaladhe environmentii wallee sanuu miti hedduun wajjin ta'abee yeroo nan sitti mu barbaadu kuni yeroo keessa Oromoo tarkaanfachiisuudhaa jecha wareegama hamaa mataa keenyatti ol fudhanne yeroon sun yeroo Tsaggaayee Dandanaa karaa Sileshii wajjiniin waan hamtuu sana hojjetee lubbuudhaan silaa tuuduuti nama ajjeesuuti Tsaggaayee du'a waan kana hojjechuudhaaf Sileshii du'a Sileshii nama Awustiraaliyaa jira nagaadhaan jira hojjechuun nama ajjeeftu jechuun si agarsiisaa beekadhu gama tokkoon sa'a kana keessa abdii qophee amma dagatame kun nu nama 4 taaneeti kan nuti awwaalle haati mana isaa gaaf tokko miidiyaa irratti asitti fakkaata dubbattee turte sirriidha si galee sana booda hunda keenya irra jira hunda keenya irra yakki jira yakki isii barbaadachuu dhabuun soofii keenyaaf isuma hin qabnu akkas hin qabnu reefuma ol kakaa jirra wannan komadhu jira garuu sababa abdii qopheetiin warra biyya alaa ba'anii doolaara 100 nama gargaaruu danda'an doolaara 100 nu biratti gatii qabdu abdii qophee dagatamuu hin qabne ilmaan saamma hattaa intalli isaallee amma hospitaala jirti garaa keessatti waa ba'ee jinnaan operaasyoonii gochuu dadhabee anatu dheengadda dhaqee dheengadda xiqqoo si asiifachiis jedheefi malee qophaa kan koo dhuunfaa kootti jechuudha akka namaatiin osoo hin ta'in abdii qophee hawwisoo kana tarkaanfachiisuudhaaf ana Usmaayyoo Muusaati Eebbisaadha Alamaayyoodha Muktaari Barroodha Elfineshi Hirphaadha Umarii Zariyuuni birumatti galleechuu dandeessa. Ceesisuudhaaf jecha kallattii nu kaa'u nu gorsu maalorratti nu lolu nu rukutu akkanatti tarkaanfachiifnes yeroo nan wallisee namni dhugaadhaa kami jedhe sun yeroo kanaa jechuu sitti muufi galatoom. Nu yaadachi saree sun egaa kaastee tokko amma awwaa tokko inni uummata keenya beeksisuu fedhu walaloonii fi walleen tokko miti amma walleedhuma sana yoon akka manzuumaatti jedhe kan amantiiti jedhu yoon immoo akka wallee sanatti jedhe immoo walleedha jedhu sagaleedhaan jedhu malee jecha sanaanii miti jechuudha wanni wallee qabu walleen ulaagaa qabdi akka amantiittis islaama keessatti wallisuu miti minni dhorkame jalqabaa wallisuu jechuun sagaleedhaan waa jechuu miti minni dhorkame ulaagaasiiti akka namni feffeetee keessa hin galle umurii ilaalti ammoo immoo dubartii nama hawattu dubartiin kun nama hawatti yookiin sagalee isii dhagaanu sagaleen sun kontaakti dhiira godha waan adda addaa kana ulaagaa muuziqaa jala jiru san waan sheexaanitti waan kanaatu dhorkame malee walaloo miti walaleessuus miti inni dhorkame sun jechuudha kana adda akka baafatanu namni dhugaadhaa kamii abdii qopheeti akeekkattu naa himi addaan wallaalee madaallinaan galle hundinuu namaa yeroo miilaan deemuun beeksisu unkaasaa malee eenyummaa keessaa gubbaan isaan ibsu eenyummaa dhugaa akkamiin beeyna maaliin madaallee adda baafannaa deebiinaaf kennaa yeroon sun yaada dhuga yeroo nuti kooti etteet inni tirkattu si jalaa jigu yerooti furdaadha ettee nuti qabdu qallaa ta'e argamu yerooti qallaadha ettee qabdu garuu si wajjin hin dhaabbatu yeroo sana keessa jechuudha yeroon kun haluusa garaa borci jechuudha haluusa garaa gabbina qaamaa ta'a madaallee moo irree guddoo bal'ina qomaa kamimee walii dheerina hojjaati moo gabaabina ambayyoo maaliin adda baafannaa deebiinaaf kennaa kan haxarfate hunda xibaaru moo kana saasu moo gamaggamee tokko dubbatee kan nama quubsu gowwaa fi gamna kam gonfachiifnaa namummaa dhugaa gamam ramannaa deebiinaaf kennaa kana fakkaatti. gara manzumaatti deebina manzumaa jenna ammoo nashiidaa jenna mee waan kana lachuu jirti nashiidaa wanti jedhamu waan hin beeku manzumaa jedhamu immoo nazmi jechuudha afaan arabeffaatti nazmi jechuun waan sagaleedhaan ati jechuudha sagalee beez godhattee ati waan dheeraa jechuudha fi kuni manzumaan kuni
karaa keessa dhufte dheertuu si qabdi yoo tamma gabaabaa kanatti na gaafatte OMN oolee buluu isaati maaliif innan karaa keessa dhufte qabdi laal walaloo baasuun eessayyuu jirti akka kanatti baasuun garuu walloo irraa dhufte karaa jimmaas illee godaansi amma raayyaa amma sila jenneetii wajjin wal qabatti laal argeen wal afaan giraamerii naahwii sarfii balaagaa manxiqa ilmii islaamaa kana barachuudhaa jecha harargeen ees oromoo tokko taasiftee jiraachisuudhaafis beektonni islaamaa galatoomaa ulfaadha maaliif jennaan sila harargeen akka maqaanii bara Haayile Sillaasee keessa maqaanitti ba'ee Yaharar fulaan maqaa qabdii beekadhu maqaa jedhamtu wayii qabdii harargeedhaanis Yeshawaa Abaluu maqaa qabdii beekadhu an kitaaba tokko kitaaba kifilii afurii tokko kitaaba Haayile Sillaasee tokko argee qara'eera Haayile Sillaasee keessa baatee dhani kitaabattiin sun yaarsin naayibaalee biheerasab as geenyee turre beekadhu akka warra Indiyaan warra Awustiraaliyaa keessatti baqee dhume sana baqni dhumne ollee manzuumaan ati kaafte kuni warri walloo roorroo ittiin himate ውሃ ላይ ሆኜ ውሃ ይጠማኛል ያዘኝ በሽታ ወንድም ያሰኘኛል እስኪ ፈልጉልኝ ሰው በሰው ይገኛል አማ የሮን ኩኒ ወሎ ወሲቺ ኦሮሞ ወሎ ዮሲቺ ዋኢሳ ቆራተሜ ጀዲ መሌ ኢዳ ኡመተ አርአራ አናፊ ማመሰራ ጅረጅ ኢዳ ኡመተ አራ ቤክቶ ተአራ ሃዮ ተአራ ወረዋ በሬስ ከኖ ኦሮሞ ጉቱ ተከጅሩት ተይ ከወሎቲስ ወኒ ሲንኬሳስ ደበርፈት ቆጳሲ ሲገሌ ዋንሲቺ ሂንቱ ቀሚን ዋንሲቺ ሂንቱ ቀሚን አመሌ ኩፈሜ አከጋራ ጉርጉዳ ለፈታ አጅሩቱ ጅራ ዋንታይፍ ነዝሚ ወን ጀደሙ ፊ መነሺዳ ወን ጀደሙ የሮና ዳንሲ ባሱ ሐሳና ሳቲ ነጌሳ ጉተሜን ጅራ ፈኔ ራማ ከነ ባፈዳ ነሺዳ ጀቹን ሞ ዋሪትሚ ቀቡ አካና አመና ገሉቲ ሪትሚ ዋን ቀቡ ዋኑ መኒ ሪትሚ ረት ሆጀቱ ቲውስቲ ቺክቺካ ስሎው ሬጌ ዋና ከና ጀደሙ ሰና ሪትሚ ዋን ቀቡን ነሺዳ ጀዱ ሪትሚ ዘtti malee sin hojjetamu yeroo hojjetamu ofiif ritimi hin qabne malee hin hojjenne malee ritimi irratti hojjetama inni manzuumaan immoo akka geerarsuma naannoo keenyaatti jechuudha fakkeenyaaf Harargeetti jimma wallotti yookaan jimmatti manzuumaa ta'e malee wallaggatti immoo geerarsa bar amma geerarsi muuziqaa qabu namni inni roorrifame hin banne jedhu tani eessattan bada qilxoon kirite malee dhiphuun milike malee jedha kun hin dhowwamu shari'aa islaamaa keessatti sigaleera dubbi yoon geerareeyyuu geerarsa keessatti shillalaa jedhama afaan biraatiin geerarsi hin dhorkamu eenyutu geerareedhaafi maal jedhee geeraree qofa ulaagaansaa sigaleera dubbi amma mirrii isaan argee manzuumaadha humaa isaatiif hoyyuu dibbee qabu jira gariin ka dibbee hin qabne jira kunis garaagarummaa qaba garaagarummaa qaba dhufiitii akka amantii fakkeessanii dibbee fidachuun guyyaa siin keessa kaaten beeku yeroo rasuulaa alayhi salaatu wassalaam hanjashaa kan jedhamu jira Hassaan ibn Saabit kan jedhamu jira wallistoota baay'ee isaa jira hanjashaan nama asiiti yookiin achuma irraan dhaladhee laata iyyuu namichi hanjashaan nama asiiti sagalee hedduu sagalee tola dibbeedhaan wal qabate seenaas akkasitti dhufteen beekan aaduma wajjin wal qabateeti akkana wal qabatee deema nashaaxaa namaatii fi tarii godhamte ta'a inni dubartiidhaaf hin taa'ama baay'isoo heelleen shari'aadhaayyuu dhiiran hawaatiin malee kophaatti baatee dubartiin guyyaa cidhaa guyyaa aruusaa kophaatti baatee dibbee rukutattee waa jechuun suni sunnaadha godhamte duris godhamte si galteemi amma ati gaa walaloo hedduminaan barreessita albama guutuu yeroo baastu kana garuu uuma kee baastaa guutuu kana moo nama si gargaaru jira akkamiin manzuumaa moo yaa rabbi gooftaa koo isa kana yuutuu roobuu beekuun qacace waan taanee jirruu fi waan ta'uu qabnuu fi akkatti jirru yoo laalte laal waan taanee turre yoomin haasa'e maa takka haasa'uuf hin ta'a yoon jiraadhe nan yoomin jalqabe ma tuulaasaa tuulee kayetan kun yeroo wajjin wal didaa laata kun haala siyaasa hawaasa keenyaatiin wal didaa laata kun ummata keenya nu jalaa kana godhaa laata kun kana godhaa laata jedhaatan tuulaasaa barreesseen waan kitaaba tokko ga'u lafatti dhiisee waa xiqqoo si qofa gabbaasa akkasi. Nuufaaree miti walaloo jettu takkaan dhagee Dooktar Zalaalamii jedhanii inni hogguu dubbatu sagaleen ammoo kee fakkaata waa'ee walaloo sanii mee nutti kootum duris nuufaaree miti duris quufnee hin barre maalummaa jireenyaa eega dhiifnee turre jireenya nagarre duunees hin dabarre maalummaa jireenyaa erga dhiifnee turre jaarraa tokko tarree kaanitti dabarre bara dhufu abdanna takka abdiin murre barumaan gadadoo malee waan agarre ijji cunqurfamaa imimmaan hin daarre yiikkifateen boo'u garuu ijji isaan korre
beela beela jedhu aaraa nutti fakkeessu duraan nyaataa turre fuunfannee har'a geenye kan hin duuneef turre jireenyan agarre duunees hin dabarre maal kan dur himnaree dubbiin akka lanaa takkaan nun dararre nu waan dhibe addunyaan nun barre beelaa nu darguugee bara meeqa ga'ee yoo biyyi hundi iyyu eenyu nu dhaga'e erga namaaf loowwan dhumee biyyee ta'e kunu abbaan irreereef kadhaatti ol ka'e inni kadhatamee dhufee biyya ga'e kaan ijaan hin argu gurrumaan dhaga'e takkaa yoom dabareen hirmaannaa nu ga'e. Nu godaanuun nuyiif qaama ta'ee isiin kaan utuu biyya arabaara itti abbaa kootiin dhaqee waa'ee gibirii achi as ergaaf jettuu baarii nu jalaa fixee isiin kaan ambatu waan barbaadetti hojjetee isii kaan nama qalatee isii kaan nama galateeni utuma jirru akka waan hin jirree taane ummanni guddaan kun sa'atii akkanaa kana keessa misoomaa jedhamee waldaan misoomaa geetaa'uun galataa galatoomi geetaa'uun galataa abbaa mana kiilolee raayyaa waan deemaa jiru kana agartaa naan jedhe gurbaa amma dachee jedhu kana geetaa'uun galataa hojjechiise si galee geetaa'uun mana muuziqaa qofatu hin ta'ini saba kanaaf waa hojjechuudhaafis hamma ta'e tokko baay'ee nu wajjin laffa'e baay'ee nu wajjin ta'aabe ittillee diigame ittillee kassare ammas isheetu kitilaa galatoome isheetu kitilaa abbaa hawwii hoteeliiti gaafa nuu qabnu nurraa fudhataa birii 150 gaafa nu dhabne nu dhiisaa irra caalaa immoo jedhaa itti hidhamaa itti roorrifamaa har'a garuu heddiin ni jiru nama maqaa isaa kaasullee nagartu yeroo hamtu har'a qabsaa'aan baay'eedha injifataan baay'eedha injifataan lakkoofsan qabu namni kaleessa dabarfatte garuu har'a namni maqaa siin da'u warra kaleessa roorrifamtee hidhamtee dichee nyaatti jedhu har'a garuu maqaa siin da'u si galee galatooma Hasan Ali galatoomi kan inni illee nan beeku ijoollee xiqqaana se'aa waan inni jedhu waan inni hunda sana hordofan ture qubatee keessatti waa'ee dhimma finfinnee kanarratti dhimma ceesisuu kanarratti yeroo sana keessa isaatu pirezidaantiidha. Si galteetti dubbiin edaa namichi roorrifamaadha keessatti pirezidaantii haa ta'u malee achi dhaqeef achi hin jiru achi dhaquun achi san geessine of ta'ee achi taa'e kanatti roorrifame ari'atame galatoomiin jedhaani. Gara baandii bilisummaatti deebiname. Tolebbo. Maal yaadatamee waan yeroo sana haala itti hojjechaa turtan fa'a? Yeroo sana keessa cabaa gaara keessaa dhufne gaara keessaa gisee dhufne jennu ijoolleen asii baandiin gadaa ijaaramtee ceesisuudhaa jecha wareegama hamaatti kaffaluudhaaf jecha wal gurmeessitee baandii warra wantaati jira Abrahaam jaallatan wajjin jira baay'ee gurbaan eelaa barreesse maqaa qabsoo kanaatiin jaarmiinii adda addaas nu keessa galee jira nu dhokatee bofa sareedhaa bofa maaligaa waraabessa sareedhaan firoomee dutu waraabessi sareedhaan yoo firoomuu barbaade yoo saree nyaachuudhaa bahe hin duta jedhanii bar yoo yuusen bartika akkasiin hin barreef keessa taa'ee duta waraabessa sareedhaan firoomee dututu nu keessallee jarmiyaa adda addaa keessallee jira sa'aa kana keessa isa kanas ofirraa eeguun diine mootummaa ofirraa eeguun hin jabaata bar mee akkam goote ofirraa dhiyeet ati hidhataa miti mormaadha mee akkam taata sa'aa kana keessa obbo Alamuu Qixxeessaatii fi Shamsaddiin Abdoo obbo Baqqalee Dirribaa obbo Abdii obbo Laggasee Abdii obbo Abdii Gimbii maqaa isaanii kana irraa fadhi nama heeraati yuunivarsiitii barsiisaa yuunivarsiitiiti warra urjii gaazexaanutu bu'uureessa beekadhu Tasfaayee Dheeressaa ani keessaan qaba intinii tokkoon hixaa tokko keessaa qaba aksiyoona sana keessaa sana jalaa boosanii ani hin beeku baandii bilisummaa jalatti hawwii urjii gaazexaa jalatti urjii gaazexaa dubbisuun immoo kutaatti yakka asii moonuma ba'a maaliif baasu beeyta isa achi ittiin hidhachuudhaaf asii nu hayyamanii beekadhu ani kaasettii nan baasa inni dhaggeeffate itti dhama asitti maaliif na dhiisan beeyta isa sana ittiin hidhachuuf nan beeka mo'an itti hidhamuufan malee itti hidhamnee keessa dabarfannaafan malee nan beeka ragaan sii dhiyeessa tokkotu urjiin Tasfaayee Dheeressaa galatoomi yoo jiraatte ammas kumsaa kan guyyaa tokko itti qubee na barsiise ijoollummaa kootiin kumsaa si galee
guyyaa tokko itti na barsiise. Guyyaa tokkotti maa kan kooti yoo silaa na bira jira kan maaliin barataa oola riyaannoo naagalee maaliin biraa hojjedhare. Jarri kuni waan kana ceesisuudhaaf tasfaayee dheeressaa halkanii guyyaa fiigdeedha. Fiidheqa hin deemte tasfaayee dheeressaa ijoollee lubbaa borii. Ta'aabdee waan kana jiraachisuudha qabsoodha asii gaara keessaa cabne inni kaan magaalaatti galee inni kaan godaane maal yeroo sana keessa hundee asooseeshiniin obbo Zagayyaas fa'u shawaa kana obbarsiisuudha hundee dhaabanii Alamaayyoo Diroo kan jedhamu ijoollee Ambooti maastarsiidha Alamaayyoo Amboo Girmaa ammas obboleessa isaatiin natti fakkaata. Jarri kun Oromoo naannoo kanaa obbarsiifnu malee Oromoo naannoo biraa argachuu hin dandeenyu. Isaan kun ijoollee Tuulamaati. Obbarsiisuudhaa jecha sa'aatii jarri naannoo Finfinnee kana keessa maqaa waldaa gargaarsaati. Nyaata geessu dhugaatii geessu maa inni jennaan maal jedhanii barsiisu beektaa obbo Zagayyaas fa'u na dhaggeeffatu jiranii lubbuudhaan. Isaan gaafa duraa obbo Zagayyaas fa'u wanta turan Irdaataanna Maastaababaraa Koomishin ministeera turanii. Sigalee isaan warra Tuulamaati warra abbaa akaakuun isaanii seenaan irratti hojjetame kana hidda qabu hidda jabaasaa of keessatti duddubatti gadi qabu kanaaf waan kana gajjabeessanii namni gargaare gammachuu magarsaati baay'ee hojiidhaa yeroo ba'e barsiisuudhaa yeroo ba'e nama beekaa hunda Zagayyaas fa'u biratti agarta dhaqanii sa'aatii tirfii isaanii hojii hojjetu hayyoonni warri of hin daganne nu hambifachuudhaa ta'aa banu sa'a kana keessa abdii qophee asii walaloo barreessa nummoo tasfaayee dheeressaa baandii bilisummaa baandii diraamaa baandii maal jennee bilisummaa wani nu qophoofnee fi gadaarraa addaa miti tokko bara hojii tokko hojjenna. Baay'anneetii madarakii tokkotti ol baane yeroo nu jala nu hanqate jennaan akka baandii bilisummaa goonii asitti ijaaru Adamaaruun Elfinesh Qannoo Zariin Wadaajoo Raayyaa Abbaa Maccaa Umar Suleymaan Eebbisaa Addunyaa Biqilaa Guyyataa Maammad Qoonxee Waarsituu Obsaa fandisheen baay'ee nutti intin jedhu garuu inni dhufan inni hojjetan wajjinis yeroo garii siin sodaachisu hin kabalamasi umakkan akkanaati fandisheen warra biyyatti hafe keessa sa'a kana keessa gabaandi bilisummaa ceesisuuf Oromoo ceesisuuf alagoonni diinaa jettee muciyyoo walliftu suni waan kana ceesisuuf Abrahaam Jallataa walleedhaan guddataa nama jedhamu guddataan sun gaaf tokko illee na rukute ani ijoollee xiqqishaadha. Ima si himataan jiru immoo garuu ijoollee xiqqishaa ka'uu ta'uu kan koo himachuufan malee. Biqilaa waan kana wallee Elfineshii kennuudhaan nuyi barreessee nuu kennuudhaan farankaatti fudhatan seeta namni tokko namni farankaatti fudhatan jiru. Sadarkaa kana qabsoo artiidhaan ceesisuudha haasaan jiru. 86 maayyirraa jalqabee hamma 92 akka lakkoofsa biyyattii kanaatti ga'utti qabsoo kana ceesisuudhaan namni dhagaan buqqifne hin jiru. Hundinuu ceesu irratti walii galle waan sana keessatti jechuudha. Namni qaama koon nagane jedhu as keessa jiraata Tsaggaayee Dandanaa galatoom. Kana biratti ijoolleen warri amma akka Mulugeetaa warri kiiboordiin hindu'ee maatiin isaa dhala ilaan iddees hin jirtu hin beekamu. Mulugeetaan ijoollee Harari. Mulugeetaa Taaddasee. Akkuma sanas immoo Mulugeetaa Garramuu jira nu wajjiniinis asiifatti ijoolleen abbootiin artii geetuu lammii kanneen gaddaa du'e abbaa qabeenyaa Ameerikaanii jaasarii keenya. Namoonni akkanaa gaa jara kanatu wal gurmeessinee wal ijaarree hawwisu kana ceesisuudhaaf Abrahaam Jallataa achi keessatti na yaadadha guddataa barreesse immoo guddataa amman siin jedhu kana barreesse ijoollee Ambooti hindii fakkaatanii rifeensa luucaadha gurraacha rifeensa sirra ceesu tokko guddataa jechuun hindii bu'aa ammayyuu addunyaarra bakkuma jarri galanii wallaale malee bubbeen ariitii hamaadha waan dhiisuuf waan dhiisu nu hubatu waan fuudhuuf waan dhiisu nu hubatu callaa fi baaqa waliin makee bakka hin taane kan qubatu maal seetan immoo haala ariitii kana nu gowwoomse beekaan of fakkeessee beekaaf nu gowwoomse doofaan of fakkeessee beekaaf gamnaa yeroo sana keessa Abrahaam Jallataa maraatuu fakkaatee diraamaa ajaa'ibaa tokko utuu silaa viidiyoon sun jiraate har'a bakka inni har'a takka argeen beeku waan Oromoo Shawaa irratti naannoo kana irratti hojjetamu inni salgan gannaa kaafee qotee bulaan keenya qotee garbuu ennaan ni qotee bulee magaalaa kana keessa deemeti gabsi jedha ennaan baala gabs intalattiin sun illee dhiyoo kana siidhaa afaan Amaariffaa irratti Finfinnee irratti hojjetu argeera intalli sun nu wajjin turte lama kaasiin wallaale baala gabs jettee dhiyaattiin jennaan sinti lau jennaan birrii tokkoo fi 50 ennaate jedheen jennaan ere
ድህነታችሁን ዛሬው ልታራገፉብን ጀናን ኦሮሞን teessee ilaalaa jirtu kophee baafattee mee intala duukaa diraamaa waan akkanaa kanaaf hojjetaa turanii hawwisoon bilisummaa baandiin bilisummaa Oromoo ceesisuudhaaf lafee ta'ee ture. Waltajjiillee beeksisaa turte mee haala itti waltajjii beeksistu isaanii amma wanti yaadattu jiraame. Maastarii waltajjii. Namni bishaan nyaate oomicha qabatee itti Oromoon. Galaananna nyaatee naan galaanni diina waan qabee waan dandeessu wallaalee maraadha malee dandeetti itti qabadheetti miti. Yeroon xiqqaa siyyuun baaruudhaan beeka. Qaata du'e umriin kee meeqanaan jechuuf yoowwan uummanni immoo siyyuun baaruudhaan beeka. Beeksisa isaa kana maa dandeettii kana ammaa uummachuun hin danda'amuu hin jedhan ture. Edaa madirakiin dhiibbattee ol seenuudha. Hawaasa kana ani yoo timma nama miliyoonii tokko tolbee jettee waa tokkotiin isaaf. Maaliif jennaani roorroo uummata kan kootiitu yoo hawaasa fuulduree ka'u jiru na irraanfachiise. Yaadadhu. Roorroo uummata argaa hawaasa fuulduree ka'u jirutti waa himu maalirraa wanta jetta. Kanatu kabar gochuudhaaf nama beeksisanuu beeksisuudhaafnee kabar gochuudhaaf keessa dandeettii sanan qabada booddeen of bare malee hin beeku taayilentii sana irratti hin guddanne waan ta'eef madarakii beeksisuu irrattanii guddadhee jechuu dandeessa yeroo dheeraa hamma baandiin bilisummaa jirtu sun niif baandiin gaddaa jirtu sun madarakiin waan beeksisaa ture beeksisaas wallisaas walaleessaas uma adda addaa hojjetaa ture. Amma warra yeroo isa wajjin turtan amma namni wal quba qabdan jira yeroo ammaa kana. Rabbi ko irpaa gaanfuree yeroo takkaanarraa muranne nagargaaltee yeroo tokko bohaarsituu obsa maamma Shu'eebii Galmoo warra yeroo sanaa keessaa quba qabnu keessaa warri nan daganne maa jarikaanis rakkataniiti malee na jaallatti ariinsiitu rakkateetuma jila jalaa baqatte malee takka namni na jibben jiru. Amma gaa wallee keessa turteeti wallee yeroo dhistee baatu kana yoomiin si mudate hin jiru yoomiin bahe walli sun jirta haree yoomiin bahe muuziqaan jala dhiise malee akka ani hin baane akkanatti yoo na beektellee Oromooni ani hin baane bara ittuma hin jira bara wannan itti jiru garuu ilaa ammaa fakkeenyaaf amantii kana ittiin haajoma maaliif jennaani wannan itti haajomuuf waa hedduufin itti haajoma amantiin kun eenyummaa koo irratti kan na jabeesse keessaayi amantumti kun iyyuu ragaan itti qaba ragaa adda addaan itti qaba of ta'uu keessatti na jabeessinaananii eegalee eenyummaa koo dura itti na jabeessu malee dubbatti na wantan goone dubbatti nan harkifne kunis jira lammaffaa immoo akka gosaattis nuti gosa guddaadha qacceen keenya wallisuudhaan hin beekamu qaccee kabajamaadha amantii islaamaa keessatti ummata sheekiiti ummata abbaa gosa guddaati si galee gosti keenya amantii islaamaa beeksisuudhaan beeksifte malee ana bakkan keessaa bayan hin beeku akkanitti keessaa bayan hin beeka maali ni jarri achi taa'anii ishee kooma malee roorroo uummata keenyaan agarre waan ummanni bahaa itti jiru waan shawaan nu jalaa taate waan arsiin nu jalaa taate waan baaleen nu jalaa taate waan gujiin nu jalaa taate waan walloon nu jalaa taate nagarre waan amantiin jalaa ta'e qofitti argan si galeera dubbin silaa waan jedhe kana inuma jedhu obboleewwan akaakayyuu kootii keessaa jarka sheekota eelaniitu jiru nama walalooti isaan afaan Oromootii miti afaan Amaaraatiin miti afaan Arabaatiin walaloo jabaasa warra hojjetu keessaa jechuun amma mormiin si mudan hojii wallee kan namni beeku saniif amma kaatitti jirtu eenyu mudacha facaatee dhumteeyo yaa rabbi gooftaa koo isa immoo tokkoffaan tokkichaan hin dhiifne abbaan koo umuriin koo as gaheera nuti warra guddaadha nuti gosa guddaadha qaccee akkanaati qaccee abaluu abaluuti gosti keenya takkaa waan ati hojjette kanaan hin beekamne abbaanii yeroo waa haasa'anu xaa godhanii sitti himan akka kan koo kana miti ani mamma siraaji maal na goote deetuma sitti hima waan hin jiru hundayyuu abbaan koo akkana miti ilmuma isaanii kana adabaan natti haasa'an an ilma keessaa iyyuu ilma quxisuu kurnaffamu kudha tokkoffaadha an isuma keessaa garuu adabaan natti haasa'an na bira dhufanii finfinnee waan haa guduunfanii dhufanii galaanaa fidanii dhufaniiti yaa ilma koo hin geenye amma maalitti fakkaate seete waan bashannanaa jecha burraaqaa jirutti fakkaata babbaatti isa rasaasa jala deemaa jiru Mallas Zeenaawi gaaf tokko bakiraar saayoon bahisaat nu እየተጫወቱ ያሉ ነው እንጀቴ sana dhuguma isan ibiddaan taphachaa jiru ta'uu hin beeyna kanaaf ababbaan dhufanii yaa ilma koo nan fafaa'a jedhan maqaan na bada gosan na bada jedhanii kallattiidhaan xaa godhanii natti naasofne jedhee naa galteetti gaa naa gala hubadhee irraa akka gaariitiin irraa hubadhee
tole jedheen kallattii kaayyadhee jechuudha nan dhiisa jechuu ofittiin himee nan dhiisa kanas abbaa bareedaa kana dhabuurra si galteemi nan dhiisa jedheen ofitti himee qajeelfadhee ammoo madarakii beeksisuu maccaatu lamarraa amma gaafa alamuu qixxeessaa du'anuutti takkaan deema. Muuziqaan kun hedduu namatti tola. Keessaa bahuun kun akkamiin cimu yeroo keessaa baatee muuziqaa kana dhiistu kam ture mee haalli isaa? Dirree qabsooti malee nuyiif muuziqaa miti namaaf muuziqaadha isa dhaggeeffatuuf muuziqaadha isa dhaggeeffatuuf jaallata malee nuyiif dirree waraanaati. Warra yeroo sana keessa tureef. Dirree waraanaa immoo yeroo jirtu sitti tolee dhukaasa nuyifi muuziqaa beez gitaariin tottobaataa daseetii fi wanni nuti achirra jirru jenni sun baruutu sila dookumentiidhaan waraabameera silaa ta'e bakka biraatti gale malee kuusaa yeroo sana yeroodhuma kana jettanii jettee dinqi taabar amma wallisoota amma argan wanni kun keessaas dabarfachuu waan quba qaban illee natti hin fakkaatu. Kanaaf dhiisuunsaa sa'aatii sana keessa dhiisuunsaa warri natti mufachuu dhiise waa hedduu laaleeti. Tokkoffaa hawwisoonni biraa godaantee dhoomte namni as hafee nama gabaabaadha. Namni hin baatu kuni dhufee na gorsa mootummaan karaa naa mijeessa mootummaan karaa sii mijeessa baay'ee karaa sii mijeessee akka ati dudduba kanaan si barbaadeeti asii mana hidhaa si naqe ka'e asiin immoo akka ati baccabsitee baatu sii godhe karaa ati baddu karaa hedduu sii mijeessa. Anaaf wanni sababa ta'e waan hedduudha. Tokko gammachuu magarsaati. Gammachuu magarsaa yuunivarsiitiitti na waamee yaa ilma koo humna qabda humna kan kee kana nan guddifadha duunus itti duuna humna kan kee kana na jalaa fudhattee geessitee faranjii humna kana kuulii faranjii na duraan ta'in kuulii arabaa na duraan ta'in asitti karadhuuti listuraa xaadhuu nyaadhu gorsa jabaana gorse of bira na oolche yeroo hedduu ofitti na bute ummata kana argaa yeroo biraa godaantu ati maaltu sitti dhaga'ama inaan hin godaanu jedheen yuunivarsiitii keessatti an jireenyi koo asi duuti kan koo asi gammachuu magarsa si biraan godaanu abadan jennaan adda koo kenna keessa na dhungate hin godaanin gurbaanan hin godaanin yaa ilma abbaa maccaa hin godaanin maqaa abbaa at least yoo dhabde maqaa abbaa maccummaa kana illee nuu tiksinaan jedhe abbaan maccummaan sun nuufa jiraatu yoo dhabne maqaa dhaalchifnee mataadhaan duuna kanaaf wallee keessaa dhiisuun wanni naaf mormiin baay'een irratti hin ka'iniif bakka buufadheera. Lammaffaa hin fagaanne dhimmi hawaasa kootii rakkoo hawaasa kootii qabsoo hawaasa kootii irraa obbuu dandeebine. Qabsoo roorroo ummataa kamiinu ani la roorroo ummataa kamiinu roorroo kooti. Kanaaf roorroo ummataa roorrifamuurraa sababani wallee dhiisee jechaa achinan garagalchine jechuudha. Amma baqachuun mallattoo qabsootii miti. Hafuun mallattoo sodaatii miti. Akkas taatee turte yeroo san. Mootummaa jala galee ni jirti. Mootummaa jala galaa. Mootummaa jala akka galtas immoo maal ni beektaa? Tuulamaan lafa guddaa isaa sirraa fudhatanii kaanii mana kaaree 500 sii kennu. An Oromiyaan kaaree 500 itti geeddaradhaa naman. Biyya guutuu asoosaadhaa eega ka'e hamma jijjigaa ga'uunii lafa kaaree 500 hin geeddaradhaan. Hin geeddaradhu. Hin geeddaradhu. Jiraadhe. Mee fakkeenyaaf kaaree 500 itti yoon si geeddaradhe. Sireen ammarra bulaa jiru irraan bulaa bara hanganuma sirba tokko irraan bulaa bara fooqii 500 ijaarte siree tokko itti irra bulta maqaa hawaasaa nyaattaa kanaa jettee maqaa seenaa nyaattaa maqaa abbaa keetii nyaattaa maaluma jetti namni abbaa kootiin gaafa san nan qaanfadha kanaaf abadan maqaa abbaa kootii sin nyaadhu maqaa lafee sin nyaadhu maqaa lafaa sin nyaadhu re'an malee qaadhimamuu ga'an eegan biyya keessatti hafe waan qaadhimamuu dhiisitti namni garaagaraan hin qaadhimame. Hundan dubbatan hundan dhiisanu hundan dubbatanusi kana malee dhiisuun kanaaf namni biraa yaa'ee dhume baandiin gadaa meeshaan isaa saamame baandiin bilisummaa cabe urjiin cabde tasfaayee dheeressaa deeme gaazexaan urjii ijoolleen seefana balbaala riinti raayyuu biyya keessaa godaanee Israa'el sabboo qaafaan namuu godaanee cabnee miti maaligaa jarinuu na dhiisuun maaltu rakkoo maaliif fidere dhiisuu malee. Yeroo tokko magaaluma Finfinnee keessa wakkan baane si godhanii turanii waan sana akkam ture maalli isa? Baha qofaa miti. Na barbaadu turanii yeroo sana abtaamuu lamuu gurbaan tokko jira gurbaa mataa daabee tokko immoo kan amma Ameerikaanii jiru jira. Ijoolleen keenya daddanuu dhaga gariin numa kana bira dhaabbatu humnaanis maaliinis nama baay'eetu nu wajjiniin jira
yeroodhuma sana keessa magaalaa kana keessa akkan hin baane qofaa miti akka na qabachuudha jedhaniiti raayyaan jarri anuma kanatu yeroon gadi ba'ee uffata biraa uffadhe nama biraa sitti fakkaata. Anumti kun wanni kasiis baay'ee nama rakkisa. Baay'ee rakkatan na bira dabarfatanii gaaf tokko faa makiinaa taaksii qabatanii dhufan. Akka ati makiinaa biraatiin jenne taaksii qabatanii dhufan taaksii quxurii tokko. An bira na barfadhee deemu. Jarri mana kan koo yeroon nan galateeffadha warra sana obbo Tsaggaayee Amaara isaan. Si galee isaan warra Amaaraati. Tsaggaayee jedhamu haati mana isaanii qabalee keessa hojjetti mana isaanii kireeffadhee boroo isaanii jiraadha. Yeroo sana keessa bilbila manatti bilbilee gadi ba'ee dabarfadhee jarri tokko qawwee fudhatanii ol dabarfatanii tokkommoo uffata sibiiliidhaan iyyi mana kootti ol goree maal inni jedheetan na jalaa kaasanii raayyaa ani ittiin wareegama mana kan kee cabsii firdi beetiin jedhanii makkalakayaan dhufnaanan hin cabuu mucaan kun amma kunoo waggaa lama na bira jiraate takkaa isaan safaraan waa jedhu isaan manaan waa jedhu isaan namaan waa jedhu nama hamaa isa bira dhufu takkaa nagarre nama nagaa ta'uu isaa malee hin beeku jennaan ayi anta hin taaqaalle ka wucci የሚጫወተውን isaa taante attaaqam naan jedhanii silki mana kan kee firdi beetii tizaazii firdi beetiitiin malee akka hin cabne godheetan irra taara akka karaa kanaan dhufnee naan jedhe ayyee anis baradheeraa jedheetan achumaan deeme booda obboleettiin dhaqeetan hoteela wayii qabadhe hoteeliin qabadhe eessaa poolis xaabiyaa wayii bira hoteelitu maqaa si irraan fadheera poolis xaabiyaa bira beekaan qabadhe maaliif jennaan poolisiin bakkeedhaa si barbaadan malee of jala si hin barbaadu. Dhagaa isin warri poolisii addaatis isin bakkeedhaa barbaadu dubbiin isin jala ciisa. Mana poolis xaabiyaa bira kireeffadheetan taa'e achitti obboleettiin tottobaa taaddasa amma kanuma biraa immoo cidhas nan naqa namni naan argu maalis nan naqa namni naan argu irra caalaa isaa hin mul'adhu yoo madarkii irratti ba'e qofti mul'adha. Dhaabni koos ammattii kana qaamni koos immoo isa akkamaa kana foon qabu miti hin qabu foon takka ofirraa hin qabu waan foon natti akka qalamii natti dibame fakkaata. Hin jiru bakka hin jiru uuma qalloo takka deema foon akkana dibameetuma dibatee foon dibatee deema. Yeroo sana keessa obboleettiin tottobaa taaddasee obboleettii Abrahaam taaddasee kan beeraawi tiyaatirii hojjetu jechuudha. Dhaqeetan cidha tokko keessatti ol galee ani bakka hin jiru dhoksuu kan dhaqee ol gale ciini kun naannoo beeraawi tiyaatirii kana hintalli kun taaksii qarshii 10 qabattee qarshii 10 egaa beeki dhiiran namaa wareegama qabattee dhuftee sargii sana dhaquu kan koo dhageessee dhuftee achi keessatti moobaayiliin hin jirure sargiidhaan wellifamaa jiru raayyaa qabamtee naan jette. Maaliif hin qabameen jedheen akka namaa walitti kolfa fakkeessaa tan maaliif hin qabameen jennaan akkanaa dhufanii namaa afur ta'anii sitti marsanii jiru akka tottobaan naa erge immoo tottobaa taaddaseen naa erge immoo dhaqiiti raayyaan baasii raayyaa qabameera bakka har'a nyaatameera raayyaa jedhe jidduu sana wareegama hedduu kaffalteetti ijoolleen keenya tumaanis eega sandaafaadha leencoo lataa dhufee galee jennaanii ijoolleen sandaafaatti hin guuramne gaafa ibsaa maneedhaa baasuu dhufe sana ilfinash qalloo annaqee gaafadheera sandaafaatti isan akka sana barbaadamu dhaqeen sandaafaatti gaafadheen ilfinashiin mee yaadatti ta'a anaa Abdallaa Suleeti wajjin dhaqeen maneedhaa sana keessatti akaayii geessee fi dhaqee yaadatti ta'a naan hin beeku gaafa naqu mataan si haadamaadhaa of qabuun dadhabee maaliif wajjiniin ture waan ta'eef wajjin turre kan waan tokko wajjin dhiibaa jira waan tokko wajjin cunqursaa jira waan ta'eef mataan si kun irraa haadamaadhaa ilfinash jireenya hin qabdu. Roorrifamtuu siitachi keessa jirti sandaafaatti akkasitti argee galee yeroo kana keessa akkanatti dhufee yeroo barbaadamu kana keessa obboleettiin Abrahaam Taaddasee dafii as keessaa bayinaan jennaan yeroon akka kana jedhu jechuudha. Sorbeetanii nama sirbaa dabaalu fakkaadhee ijoollee muuziqanyaa bira dhaabbadhee harka rukutee maal jedhee argadheera jiratti. Bitaa kootii mirga kootii argadheera fuula beeksisaa beekadhu sirba keessa galeen sirba kanaan marsee ooyisee bakkuma hin galee wallaalan. Asiin gada bu'u gubbaan ola ba'u maaliif obboleettiin Abrahaam Taaddasee taaksii naaf fiddee jirti. Obboleettiin Tottobaa Taaddasee taaksii naaf fiddee taaksii kanaani na fuudhii bayi birrii 10 sii kennaan jedheen birrii 10 yeroo sana jechuun gaa maal taatee naan jetti namni immoo naan shakku ani ijoolleedha xiqqishaadha mataan koo kunis gafaafaadha fuulli koo kunis goggogaa wayiiti taaksiin achumaan fuudhee hoteela na geesse. Haala akkanaa keessa turre magaalaa Finfinnee keessa almuhim booddee keessa qabbanaa dhufee biyya bahuu irratti namoonni gurguddaan bahi malee duutaa kan jedhu wayii argan waan si dhibu
abbaa amma aweetuu hoteelii Jimma Maammad Ahmad obboleessa isaa barsiisaa yuunivarsiitii Jimma Abdallaa Ahmad wareegama jarina wajjiniin kaffalanii abbaan fedhellee hin kaffalle wareegama guddaa yeroo sana keessa akkam taate jedhe na as keessaa ba'i jedhee makiinaa chaayinaa namni wayii amma as jira maqaan dhahu makiinaa imbaasii wayii naa fidee dhufe yeroo amma ati na gaafattu kana keessa makiinaa imbaasii naa fidee dhufe cidhaa makadhuuti aruuzaan si galte asii wandoo gannatiin dhaqee cidha dabaalii cidha booddee achi gadi badii naan jedhan namni hundi hin beeku nama tokko lama qofitti beeka achi keessa yeroon sun hammaatteetti bakka yeroon hammaatteetti nam tokko asi namni hidhamee dhumeera biyyi nam tokko nafu du'uunis shilingiidha waa tokko rakkoon qabu abbuma barbaade kilsi godhaatu homte Oromoo ta'e sabboonaa ta'e malee rakkoon hin jiru sa'aa kana keessa Abdallaa Ahmadii itti gaafatamaa lafaa itti gaafatamaa daandii baadiyyaati baalasilxaanii OPDO keessa bakka jabaadha bulchaan tokkos astadaadariin tokkos walisoo maqaa isaan beekon immoo isamoo maqaa isaan beeku walitti himanii Abdallaa Ahmadii isaa namni tokko immoo as jira naggaadee wayitii maqaa isaan dhabu amma daldalataadha amma jarri kun walitti himanii raayyaan akkana goonee dhabaa jirraa waliin jedhan dhabaa jirraa maala goonure OPDOdha beekan dhabaa jirra maala goonure akka goonu jennaan hin baafnaan waatti guduunfineeti galaawee guduunfinee habaatu deemee dhaqee Keeniyaa dhaqee lubbuu isaan bifatee asa deebi'u malee hin deemu jedhee dide habaafnu waliin jedhan ani hin ba'u gammachuudhaaf waadaa seenee jira gammachuu magarsaatiif hin ba'u jiraan kuwaasi du'aan kuwaasi hin ba'u jedheen ofitti himee jira amma yeroo jedhe akkana jetti munaa walii galtu manguddoodha namoota keenya hayyuudha naaf yaadde OPDO keessa taa'e namni kana hunda namaa yaada jedhamee yaadamu naaf yaadde garuu warri OPDO keessa baay'ee warri naa yaadan baay'eetu jiru maqaa yoo dhahi naan jettees nan dhaa namoota baay'eetu jiru warri yeroo sana keessa waan gaggaarii naa godhan kana nan bahaa jedhee tan baroodha jedheen makiinaa chaayinaa naa fidee keeppii gurraacha tokko wajjin naa fidee sana booda akka hin shakkamne footoo kootu maxxanfamee jira bakka hundatti nan barbaadamaa TV waan hundaan hin barbaadamaa waan an hojjedhes jabaa isaan beekuan garuu hojjettee kan koo alumaan dhagaa malaan waa guddaa godheetis miti maaliin gochuu danda'a awwisoodhumaan yookaan immoo akka uummanni siyaasaa hamleen isaan kuufne gochuu malee waan an godhu kan biraan qabu jennaani asii yeroon asii wandoo gannatiin hin naqa jedhee wandoo gannatiin sargii dhaqee achi ol deebifnee karaa Adaamaatiin dhaqee adeemu yeroo jedhee achiis naan jedhanu kuyyaratti makiinaan garagalee an caccabe dhaqab jireenya fayyaa koo takkatti jiraatu dhabee deeme cabaan koo amma eessatti wallaana maree hospitaala kam galtarii Raayyaa Abbaa Maccaa sa'aa kana keessa halas arra fuudhe Maammad Ahmad abbaan aweetuu bunnaa beetii arra fuudhe bultii ofiitti murteesse hojii ofiitti murteesse jireenya ofiitti murteesse mindaa isaatti murteesse siyaasa isaatti murteesse siyaasa mataa isaatti wareegama takkaan jirre kaffale maal godhe seeti ana caccabaa eddeenitti wallaanamu qabu hin barbaadama bakkee kana Abdallaa Ahmad obboleessi isaa gurmuutti na baaddatee kuyyara na ciibsaniiti jaarsoo qaaphatoo namni jedhamu nama Arsiiti achuma haadha manaa saddeessi turte Raayyaan rukutamee jedhee maraatee haadha manaa gatee jaarsoo qaaphatoo jedhama shufeerii wayitii natti fakkaata ammayyuu namni sun fuudhee ol na qabee ganna qabee hamma makiinaan dhufee makiinaan biraa lafa keessaa qotamee hin ba'e beekiyan namni tokko hin du'e Shamsuun hin du'e limmu inni haati manaasaa Munaan ammallee lubbuudhaan jirti hin madoofte maamtu jira namoota baay'een wajjin nama walisoo bulchaa walisoo na wajjin jira inni bakka inni bu'e hin beeku lafa keessaa qotamee awwaara keessaan ba'e makiinaan narra gaggale amma qaamni kun bakki kun cabaadha si galee sa'aatii sana keessa qaamni kan kokunuu asiinis urataadha ashagamee jedhe booddee eessatti ashagama garu yeroo hamtuu kana anoo Finfinnee dhaabbatee hin ba'e jaraa sila na baafte eessatti hin deebi'ee galare sa'a kana keessa Maammad Ahmad abbaan aweetuu hoteelii wareegama guddaa hamma kana hin jedhamne kaffalee bakka silaa hadha fuudhee miti namni hadha fuudhee mee cabaa maalitti godha mana isaatti na galfatee diinqa isaa keessa na kaate diinqa aruuzaa keessa ji'a lama na qallabate obbo Moggaa Firrisaa nan galatoonfadha Moggaa Firrisaa fidaa jedhe dhaqanii ittiin mari'atan Raayyaa addeetti wallaanamu qabe eessa Afrikaa hospitaalii keessa Moggaa Firrisaa qofa qabna Dooktar Moggaa Firrisaa meedikaalii Maccaatu lama keessaa isaan koreedha ana beekani gumaa tokkos beekani anin na wareegamaa fidaa jedhan anis wareegama
isin kaffaltan kan isin wajjin hin kaffalaa fidaa jedhan. Amma hospitaala quxuruulatti as kunoo takbaraayidii fuula dura jira yeroo sana amma hin jiru Afrikaan fuula dura lidataadhaa gadi. Achi nageessanii achi nagalchanii kan namni shakka hin barbaanne jeneraal Qubillaachoo Dajanee ilma isaatu dhukkubsatee achi jira. Yoo kifilii biraa qabne kifilii fattashamaa ilma Qubillaachoo Dajaneeti yoo jedhame immoo namni fattashu jedhanii algaa tokko achinaa dhaabanii dhibamaa keenya nu jalaa dhibame asuma sibira nu faciisuu jedhaniin nan galateeffadha isas namicha san haciisu jedhe siree namaa keessa sireen hin dhabamne Abdallaa Madii fi muggaadhaaf sodaate amma yoo qabame akkamitti cibsitan maqaa eenyuun galmeessisan yeroo yeroodhaan riippoortii godhama hospitaalli eenyutu achiisee jedhame hospitaalli Oromoon dhaabbatte Addisuu Mikaayiliidha sababa kana diigame bar gurbaan madoon tokko dhufee asitti diigame jennaan qarshii miliyoona meeqatti kassadanii bar doktoroonni Oromoo hospitaala dhaabbattee turte bar hin teenye namni. Muhim Mahammad achitti wal dhaanamee ji'a hamma ta'e ona wal dhaanee achi fayyee ammoo hin baanee sababa kana biyya keessatti hafe. Haalli amma jiru maal fakkaatame? Anaaf moo akka maalii haalli jiru januudhaan haala jireenyaati moo qilleensa siyaasaati moo qilleensa biyyoomaati moo qilleensa finfinneeti moo haalli jiru baay'eedha keessaa addana baasi. Haala raayyaa abbaa maccaatti jiru moo haala artiin itti jiru moo haala manzuumaati moo haala ramadaanaati. Haalli siyaasaa. Waa'ee siyaasaa hin beeku warra siyaasaa ogeessa siyaasaa gaafadhu. Manzumaa xiqqoorra nu buustamame. Kaan dhamaan marqataa kaan dhabaaf rakkataa jedheetanii manzumaa keessatti naanii warri siyaasaa nawame kun siyaasaa dhabanii manzumaa maaliiti naan jedhaniiru. Yaa imimmaannachaa jedheetanitti qopheesse maa rakkadheetani ber si galee nyaataa bu'aa jedhan yaa imimmaannachaa likkinnaas gabbaallan balammaduut zaachaa jedheetan qopheesse kana dhimma hawaasaatiin wal qabate waan baay'een qopheesse addan beeku. Kanaaf xiqqoo wanti adattu hin jiru amma sammuu keessa jiru. Ana caalaan deemu asitti dhaabbadhu wannaan obbolee waan kiyyatti dhaammadhu waanan dur jedhe amma sitta deebi'adhu akka rabbii jecha hunda keessan jaalladhu rabbiin arga kan keessatti gubadhu wallaahi lubbuu koo sirraan qusadhu. Ramadaana gaa dabarsinee jirra amma garuu waan ramadaanaa waan tokko kaasna amma yeroo ramadaanaa kana. Akka amantiititti amma fakkeenyaaf maaltu jira waan jiru maali namni nyaata hedduminaan qophaa'aa ramadaana kana. Nyaanni hedduminaan kan qophaa'u kana garuu hirmaannaan dhiiraa keessa hin jiru. Nyaachuu keessatti hirmaannaan dhiiraa jira malee. Amantiin kanarratti maal jedhama fakkeenyaaf dubartoonni akkasitti dadhabuu sanii akka amantiitti wanti jiru maali dadhabbii kana keessatti. Gaafa Aishaan diinqa keessa radiyallahu ta'ala anhaa waa qopheessitu ergamaan rabbii bar reettii faayilmuu fi bar bakka firiimorkiin keenya isuma sana maanuwaaliin keenya isuma sana achi deebiin ilaallachuudha bar gaafa isin mana keessa hojjetu isaan mana haxaa'uuf turanii bar wanni isaaniin hojjennu uffata faa hodhuu fi harkaan moodeliin keenya isaanii waan ta'eef jecha jechuudha akka amantii ramadaana dabarfate silaa waan akkasii ramadaana keessa haasa'ama maaliif jennaan eega ta'e booddee tun ta'in utuun ta'iniin dura tokkoffaa ramadaana keessa nyaanni hin heddummaatu yeroodhuma jalqabumayyuu ramadaanni baatii soomaati malee baatii nyaataati miti. Maaliif waa qaala'aa maaliif wanni qaardaan gurgurama ramadaana keessa ummatatti qaardaa waggaa 20-30 bakka itti baaftee ramadaana keessa gurguratte maali ummata kana gowwaadhamu maa inni akkana jechuuf beekadhu akkasii miti dubbeen sa'aatii kana namni ofitti deebi'ee of yaadachuu jalqabaayyuu waan gurguramu sideef argee wamatti haajuu masaraayyuu reef argeeti amma bitate sheekotii warri durii warri dur darfate qorri abbootii keenya kushinaa galuu dhiisi kushinaa ilaaluun nu uriidha. Ilaaluun waan dhufe kophetti ilaalta. Sheekotii duruu keessa nama akkamii jira beektaa sheeka tokko maqaa isaanii na rabbi raamataa godhuuf du'aniiru. Haadha manaa isaaniitii gaafa fuudhan warqii bitaniif. Warqii bitame kana gosii isaa takkaan laallesan. Shuuf sheekii akkasii ture. Agooggatanii taa'u mi'a jennaani haati manaa isaanii gaaf tokko warqii kaatanii morma isaanii bakka mul'atu godhanii as ba'anii jennaani maa inni calanqisaa warqii arganii hin beekanu sheekichi maa inni calanqisu kun isinirraa inni calanqisu kun maa inni jennaani warqii ofiinaa bittanii gaatanii wallaaltanii anoon beeku warqiidhuma isin beekne uffataa jiraadha jedhanii kutanii gatan hin jaallatu abbaa manaa isaanii warqii isin narratti hin agarre warqii isin narratti hin beekne uffataa jiraadha inni salphaa jedhanii kutanii nama sheekii kanarraa dhalatte miti arra garuu jaarraa 21ffaa keessa waa hedduutti imtihaanamta bultii keessatti bultiin wasaasaadha gamaa gamana qabama bultiin akkati itti bartee miti
akkatitti barte jechuun maalini akkatitti kaalcharii abbaan kan kee sababa shamiiziin kolleettii isaanii xurate jedhanii warra kabadanu sanaa miti lakki haati manaa keetii iddee haadha manummaattis haadha manaati iddee hiriyaa haasaattis hiriyaa dubbiiti iddee wajjin karaa deemuutti maa dhiira biraatii wajjin deemti waanuma qabdii barisas kubbaa seenyuu wajjin taphatti maa dhiira biraa barbaaddatti waanuma barinnis garuu amma dhaggeeffadhu iddeen ilmoo kee abbaa ta'us bakkuma sanaa miti yeroo kana yoo harka qalleeyyii ta'uu baatee xiqqoo si waa wayyaa nama haadha manaa keetii gargaaru godhatta sinuma kamiinuu iyyuu haati manaa keetii yeroo tokko ilmoodhaaf haadha ta'a yeroo tokko kushiinaadhaaf daaraadhaaf wanta ta'a yeroo tokko dhirsaaf haadha manaa ta'a yeroo tokko shariika maalii ta'a yeroo tokko gorsituu ta'a yeroo tokko kana keessaa is fuunaana maa eenyutu irraa qaba gaa maa isiidhaaf eenyu qaba isiin obboleettii dhiiraati yeroo haadha manaa keetii jettu sana obboleettii kee dhiira fuudhee beekadhu akkasimi obboleettii kee dhiiraa kennitee obboleettii dhiiraa biraa qabdaa akkasimi dubbiin asuma irratti raawwate kanaaf jireenya mana keessatti wasaasaadha inninis mataansaa yoo nama isii gargaaruu hin qabne nama keenya baay'ee nama gargaaratu hin qabu nama mana miicuu hin qaba mana hiriyaawota keenya keessaa jechuudha nama moodeelii namaa ta'uu danda'u jira nama mana keessaa waa bilcheessu jira waa bilcheessuun eenyuun hin hawriidhaa hin ta'u eenyu siin jedhe dhiirri waa bilcheessuun diinqa galee waa bilcheessuun hin ta'u foon muruun hin ta'u eenyu siin jedhe shungurtii cidhuun hin ta'u eenyu siin jedhe maa lakkii bontaane fakkeenyaaf garuu warri amma amantii barsiisu dirqama isaanii bahu jiranii waan kana barsiisuu irratti fakkeenyaaf dirqama itti gaafatamummaa qaba abbaan warraatis mana keessatti waan jiru barsiisuu jiranii. Nani teejjaba dhiiraa haadha manaa ilmaan teessifte haadha manaatiin loltu kan waatti darbattuufaa jirti bar obboleettii isaa dhiiraa kennee obboleettii dhiiraatti waa darbataa baras taa'e yoo amma fedhe aarte awwannani dhaamsanii TV OMN irratti hawaasa keenyaaf qabu hamma feete oo aarte ilmoo kee biratti haadha manaa kan keetiitiin utuu waa jechuu baattee baay'ee gaariidha ilmoo kee biratti haadha manaa keetii yoo wal loluun xabi'aa kee ta'e yoo haala kee ta'e ilmoo kan kee loluun dhaalchisinii borisiinis isiin durba abbaa manaatiin loluu dhayte ilmoon abbaan manaatiif haati wal lolaa guddifatan barboor namaa wal loltii beekamaadha qaama jireenyaa seeti akkuma kanatu jireenya seetii beekatu. Barsiisonni amantii dirqama isaanii bahuu jiranii walumaa galatti yoo halaallu ta'e fakkeenyaaf bahuu jiran jechuun danda'u. Kanaan jechuu barbaade maaliif amma ibsa majlisni kanaan dura baase keessatti waa'ee koronaa wajjin wal qabatee maal jaa yeroo namni haxxiffatu akkanatti afaan cufachuun shari'aa keessa jirti waan jedhu ibsa baase wanti kun hanga amma hawaasa kana barsiisaa hin turre jechuudha. Waan akkanaafaatu jira. Amma fakkeenyaaf koronaan dhufnaan baruu qaba waan keenyaati kun qaama amantii keenyaati fakkeenyaaf nama dhiisi gaala dhukkubsattuu gaala fayyaatti makinaa jechuun shari'aadha itti makuun haraamare maaliif gaala biraatti dhukkuba dabarsiti namni dhukkubsataan koronaatti na fiddee gaama waa'ee raayyaarraa ishi baroodha dhukkubsataan dhukkuba darbuu yoo qabamee jedhe kophaatti wallaanamuun shari'aa islaamaati qaama amantiiti qaama koronaan fidee miti wallaanuu keessatti dhukkubsataan kophaatti wallaannatuun dhaamsa ergama rabbiiti ilaal dhukkuba daddarbuu yoo dhufte kophaatti bahee wallaannatu inumaayyuu masjida dhufuun immoo haraamaayyuu dhukkubsataan sun dhukkubsataan masjida dhufuun irratti haraama godheeyyuu as dhufnaanii inni ofii isaatii boqitaatii qaba maaliif dhukkuba dabarsuu dhufe tokko lammaffaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam dhukkubsataan biyyaan bahin yoo alatti dhukkubsate inni ala jiru sittiin galiin jedhanii kuni hadha dhageenya nu dhukkubsataan maaliif biyyaan bahinii jennaanii dhukkuba fuudhee biyyaan baageessaa jedhan biyyaan laal qaama nama hin beeyneetiif yaadani namatti laytu sana haa qabamuutiin qaama hin beeyne sanaaf yaadani fakkeenyaaf yoo naannoon kun naannoo dhukkubnitti qabame ta'e asii bahee harargee dhaquun anarrattuu haraama laal. Hojiiwwan hawaasa gargaaru bakka garaagaraa irratti bobbaateeti hojjechuu jirta. Gargaarsa kan amma eessa argataniiti kan amma namoota gargaaru jirtan. Mana laga xaafoo ijaaruu mana baalee 19 ijaarree kennineerra mana 20 meeqa seennee humna dhabneetti dhaabne gargaarsa eessa argattanii isa jedhu amma sa'aatii hamtuu kana sa'aatii dhukkubaati namni zakaas sadaqaas nutti kennate jennaan fuunee isa hin qabne afaan kaa'uudha sa'aatii kana keessa namni namuma sirraa isa yoon argadhe birrii kun yoon argadhe birrii kurnan kan kee geessee nama birrii kudhan hin qabne geesseetan kennee fi haara galfachiisa hammuma kana haasa'an malee wanti biraan jiru. Waa'ee zakaa egaa kaasne amma zakaa kana namni akka amantiin ajajutti baasutti jira fakkeenyaaf amma maali warri qabeenya kun dhuguma akka amantiin ajajutti zakaa kana kan baasu yoo ta'e nama hiyyummaa keessa baasuun hin danda'amu. Zabara Umar ibn Abdulaziz nama zakaa fudhatu dhabanii zakaa qofittiirra shoof barri sun
dagaagina keessatti har'a gaaneeti miti. Bara sana keessa nama zakaa fudhatu dhabaneetiyyi qurxummii qalanii qurxummiidhaa baharii keessatti irraa gaafatamne jedhanii qurxummiidhaa wanta godhaa turan. Zakaa hojjetanii islaamni waan inni hojjetee darbe waan ajaa'ibaa qofa hojjetee darbe. Isteediyoomii adda kubbaadhaaf qofaaf jecha ijaarame kana islaamni dur Dimashqiin keessatti farda namni gate tushtaadhaan qabamee dhukkuba tushtaa jedhamte dhukkubni farda. Dhukkuba daddarbuun farda qabamte. Shuuf islaamni waan hojjetee ture. Isteediyoomii ijaaraniiti isteediyoomii kana keessatti walitti qabanii Dimashqiin keessatti fardi hamma gaafa du'utti achitti qallabama. Maaliif karaa irratti gata amma farda quufee biyye. Farda innaa itti ergattee duuda isaa irratti gargaaramtee kaate gaafa inni of dadhabu garuu amma inni du'utti jette karaa irratti gatta. Islaamni nama dhiisi hayawaanaaf bineensa allaattii nyaachisaa ba'e zakaarraa. Kanaaf zakaan fireemorkii isaa gadhiisee jira. Zakaan amma namni namu qallattuma beekuun hira. Fakkeenyaaf zakaan kan koo nama 10 kennuu ga'e yoo nama 5 immoo duromsu da'e si egeree bara dhuftu akkati zakaa kennitu si gochuudha malee kan biraan jiru bara. Ilaal akkati zakaa kennitu suma qofa yoo nama duromsadhe nama wajjin zakaa kennu laman ta'e bara. Si galee darbin. Ilaa yoo warra biiliyoonaan birrii qabantu jiru miliyoonaan warra birrii qabantu jiru birrii miliyoona danuu kanarraa nama tokko egeree dhufu akka inni zakaa kennitu gochuu hin dandeessaa kanuma. Raayyaa abbaa maccaa namni dhugaadhaa kamii wallisuu namni hin beekne amma manzumaa kanaan kan beeku yeroo raayyaa abbaa maccaa wallee sana akka wallisee beeku wanti si mudate jira maal siin jaa namni yeroo waan san yeroo dhagahu. Na arrabsee. Namni na arrabsu nama ulaagaa arrabaa guuttatu miti. Si galee raayyaa akkanaa jedhee na arrabsee nanan iyyanii amma safara isaa Afrikaan qaba. Yoo safara isaa Afrikaa qabaatti barii rakkatu itti kenneen biraa deemanis. Amma namni anaan irree isaan irree jedha waan san. As dabaluun barbaadu. Hedduun si galatoomfadha. Dhumarratti mee qophiin keenya qophii Finfinnee shuu jennaan maqaa isaati. Waa'ee Finfinneetis wanti jettu yoo jiraate dhumarratti achumaan daawwattoota keenyaafis dhaamsa. Finfinnee mudannoo tokkoon qaba mudannoo tokkotti kan namni hin dhageenye. Kotoraa lola wayii kotora ture. Naannoo dhiyaa Harargee. Mudannoo sanallee dubbanne takka. Lola kana bu'aarsituu obsaa walliftuu nama walliftuu taate gaafa sana waraana. Obboleessisii Gurmeessaa jedhama. Gurmeessaa anatu hooggana. Si galee muraasa kiyya jala jiran. Amma jara kanaa muraasa konkoo jalatti dhaqeetanii irri barraa kaase. Maaliif waardiyyaadha. Lolli tokko yoo bakkatti ciiftetu dhufee si qabee hin haftu. Baaragdee kaata yoo waardiyyaan hin kaane. Waardiyyaa yoo ka'e dura arge garuu namni dura arge dura dhukaasa. Namni dura dhukaasa dura ajjeesa. Walii galee? Kana halkan sa'atii 8 walakkaa hin ta'a. Dabareen kan Gurmeessaati. Kan waardiyyaa qabatu. Gar tokkoon Gurmeessaadha. Gar tokkoon immoo intala tokko kan duute sabboontuudha. Isiin illee miseensa gameetti nu dura turte. Miseensa gameetti gaara keessatti duute lola irratti duute. Ammas eenyuun abbaa ta'e wayitii. Amma waardiyyaa kana kaasuudha aniin kee hidhadhee hin jira. Hidhannoodhumaan hin jira qophiidhaanii. Shakkiin qabu gurbaa kana haala isaan beeku. Guyyaa wajjin oolla. Hawwisoo yoo bultumi inninis anis hoogganaa hawwisoo yoo bultumi. Isa kana bakka qabsiisuudhaa jedhetanii intala sana jijjiiruudhaan kan bakka qabattee eegaa jirtu qabsiisuudhaa jedheen dhaqee Gurmeessa kan waardiyyaan si hin jedhin dhaqee miilaan itti bu'e. Gurmeessaan kee hin baaragaa. Qawwee of hirkaa qaba. Qawwee yeroo butatu cancaluma bal godhee beekta lolarra hin jira ofse. Cancaluma banatee jechuudha. Cancala banatee na duukaa. Innaan ciibsaa jedhanii yoo na argaa jiraate hin beeku ijoollee baakkooti. Ciibsaan kun bakka qabadhu naan jedhe. Mucaan lola hin beeku. Amma dura lola jajjabaan irra mudan. An lola keessan ture. Akkana marseetuman bakka qabadhee rasaasa suutuma jedhee rasaasa banee ani maalin seeseeti. Diina dhufee bakka kanaanii ofirraanfatee fayyi asii diqqoo ofirratti na argateen se'e malee ani Gurmeessaa qawwee fudhatee na jala ka'een seene. Bakka walla jalaa makattee lola seennee irran jedhee dafeetan bakka qabadhee cancala nan baqadhee nan banadhee cancala banadhee gurbaan fiigee obboleettiin xabiyaasaa beeyti bohaarsituun
hin baaraga raayya hin baaraga naan jette. Dhagaanii uummanni ribarraa ka'ee rafanii waraanni rafaa jira bara. Rafiitii waraanaa beekta gaa. Qosi xaaci nana chumaan ka'a namni hundinuyyuu. Asiin gurmeessaan kee fiigee dhaqee fixeensa keessa rafe. Qawwee isaa sammatee ibsaa kan jedhamu. Raayya maalitti ba'e innaan maalan beekanii phaameera namichi hin jedhe. Andiileen se'aa jira. Innaan hin baaragaa dhageenye booddee barbaannee gurmeessaan fixeensa keessa rafuudha inni jetti. Dhibnee kana fayyina mudate ana. Ayyee mee waa'ee Finfinnee maal jetta? Waa'ee Finfinnee baala daraa gaafadhu. Warra baala daraa jedheef moggaasu. Wanni gaafiin Finfinnee kaatuu fi nutu lafeetumaa munaa hin falmini. Kanaaf asitti dhufa. Diinni lolammaa irratti maal sitti fakkaate? Diinni tokko yooti ganda dhayxee achitti biiziisa goote kan kee yaadatu. Nutu mana taa'ee ofirraa dhorkuu qofa taa'ee eegganneen nama manatti si dhufanii waa'ee Finfinnee yeroo gaafattu atiin qaanfattu mataan kan kee mammasiraachi. Qaama kee irraa miilli kun keetii garaan kun keetii mataan kun keetii ijji kun kan eenyuti jettee miti kan gaafattaati. Qaama namaarraa namni qaama namaa miila kan koo ta'uu argaa. Duyda koo ta'uu argaa mataan koo ta'uu argaa ijji na gaafatu nagaadhaan jedhu ofumaa isaatiif wallaan ammoo qaban jedha nagaatti. Galatoomaa ulfaata. Hayyee daawwattoota keenya hanga ammaatti gaa'on waliin turtanii waan daawwattaniif galatoomaa isiniin jenna.